Welcome to grade 9 civics unit 1. Baga nagaan kara barnoota civics kutaa 9 nagaan dhuftan jecha. Share fi subscribe gochuu akka hin daganne jechuudhaan sanbooda review question gartee kitaaba irra jirtu dhuma boqonnaa tokkoffaa jirtu san wajjin hojjennu jechuudha. Okay, answer to unit review exercise. Part number 1. Multiple choice. Look, this is a question. Number 1. What is democracy? A. Ruled by people. B. Ruled by military force. C. Ruled by minority. D. Ruled by monarch. So among 4 alternative choice, the correct answer is A. Ruled by people. So democracy too. Kan namaan hoogganamu jechuudha, kan namaan dhugoomu jechuudha, kan nama kan people kan uummataan to'atamu jechuudha. Rule by military hin ta'u kunis democracy miti. Rule by minority garee muraasa hin ta'u. Rule by monarch mootummaa monarch akka Haile Sillaasee kana fa'a himuu isaati kun hundi democracy miti jechuudha. Rule by people jechuudha, uummataan to'atama. Aangoon sirri democracy keessatti aangoo mootummaadha uummata irraa buqqaa jechuudha. So the correct answer is A. Okay, the second question. Democracy first originated in dash. A. Italy. B. USA. B. Greek. D. England. So the answer is C. Greek. Democracy originated in Greek, developed in USA. Democracy Greek itti dhalate USA yookaan Amerika guddate jechuudha. Kanaafuu deebisan caa ta'a jechuudha. Question number 3. Which of the following is not a feature of democratic system? A. Free, fair and regular election. B. Majority rule. C. Government as the source of power. D. Respect for human rights. So among the 4 alternative choice, the correct answer is C. Because the question is negative. Gaafin tun negative jechuudha. Not yala. Not a feature of democratic system. Faalladha jechuudha. Sanaafuu deefisaa negative taateef yeroo hunda filannoo keessa filannoo negative taateef barbaanneef jechuudha. Fakkeenyaaf aanquni tokko aanqu maali? Free, fair and regular election dha. Kun positive jechuudha. Fakkeenyaaf positive jechuudha. Filannoo bilisa haqa qabeessaa fi yeroo isaa eeggatee dhufu jechuudha. Kun positive. Majority rule kunillee positive. Government as a source of power kun maal seete mootummaan maddi aangoo mootummaadha jedha. Kun sirrii miti jechuudha. Daan kun maal jedha? Respect for human right. Sirrii mirgi namummaadhaan ni kabajama. Negative ta'e gaafii negative ta'e kanaaf kan negative ta'e caadha jechuudha. Maddi aangoo mootummaadha jedha. Hin ta'u kun maddi aangoo mootummaadha uummataa jechuudha sirna dimokiraasii keessatti. Haala kanaan deebisaan caataa jechuudha salphumatti. Okay, the next question, the fourth question. Representative democracy is dash. A. Dictatorship. B. Indirect democracy. C. Autocracy. D. An old form of government. So among these 4 alternative choice, the correct answer is B. Because what? Representative democracy is what? Indicate what? Indirect democracy. Kanaju bata. So democracy bakka bu'iinsa democracy al-kallattiiti jechuudha. Kanaafuu deebisaan bata jechuudha ummatti. Okay, number 5.
Haile Selassie and Derkis rules were dash: A. Democratic, B. Good for people, C. Good for neighboring country, D. Repressive. So the correct answer is D, because bulchiinsi Haile Selassie bulchiinsi Turkiidha maali? Repressive jechuudha. Cunqursaa kan uummata cunqursu jechuudha. Dimokiraasii miti, uummata gaarii miti, uummata ollaatiif gaarii miti, cunqursaadha jechuudha. Kanaafuu deebisaan daataa jechuudha. Seera yookaan bulchiinsa cunqursaa jechuudha. Uummata cunqursaa ture, kan uummata dhabamsiisaa ture jechuudha. So haala kanaan itti fufna jechuudha. Okay, part number 2. Mee part lammaffaa kan argaa matchingidha, walitti firoomsiidha. Column A, column B jirra. Number 1, choice by free citizens. So C, voting. Ate filannoodhaaf voting ita. Diversity: A, cultural, religious, ethnic differences. Kanata sadaffaan kun immoo Africa Union Headquarter. D, Addis Ababa. Number 4, foreign relations. B, relation between independent countries. So haala kanaan walitti firoomsi yoo isin itti qormaata irratti akka ta'u qabdi jechuudha. Okay, part number 3. Part sadaffaa kan salaalume short answer question idha. Okay, question number 1. What is the difference between the democracy of the ancient Greeks and the democracy of today? Look at the answer. The ancient Greeks democracy used to be exercised directly, but in today's world, democracy is practiced basically indirectly. So kana fakkaata Girki biratti gaaf Giriksan kallattiidhaan wanni godhan jechuudha. Hojiirra oolchuu mokkoranii yaalan jechuudha demokiraasii kana. Amma garuu al kallattiidhaan jechuudha demokiraasii gaggeeffamaa jirtu jechuudha. Okay, number 2. List 4 rights which you have as a citizens. Mirga afuran akka lammitti ati qabdu himija. Answer: the right to life, mirga lubbuun jiraachuu. The right to movement, mirga bakkaa bakka socho'uu. The right to work, mirga hojjechuu, mirga hojjettee jiraachuu. The right to education, mirga barachuuti jechuudha. Mirga afuran kun mirga akka lammii Itoophiyaatti ati qabdu afuran kana jechuudha. Okay, the next question: what obligation do you have as citizens? Akka lammiiletti dirqama sirra jiru maali jaa? Answer: deebisa laalame. The obligation to respect the constitution, dirqama heera mootummaa kabajuudha. Defend the country in times of danger, akka biyya ifirraa diina deebisuudha. Birmadummaa biyyattiidhaa eeguu jechuudha. Yeroo rakkoodha deebisuudhaaf kun dirqama sirra jiru jechuudha. Okay, question number 4. Why is Ethiopia a culturally diverse country? Maaliif Itoophiyaan biyya aadaa garaagaraa qabdu taate? Answer: look, this is the answer. There are over 80 nationalities and people in Ethiopia with their own language, religion, etc. Sababni isaa sabaaf sablammoota 80 oltu jira kan afaan mataa isaa qabu fi kan aadaa fi amantii mataa isaa qabu. Sanirraa kan ka'e culturally diverse biyya gartee namoonni garaagaraa keessa jiraatan, aadaa garaagaraa keessa jiraatan wanni jedhamuuf tanaaf jechuudha. Okay, question number 5. Ethiopia foreign relation help development how? Gartee foreign relation gartee Itoophiyaan biyyoota alaatti wajji qabdu. Itoophiyaan ni guddisaa akkamitti yaa? Answer: deebisa laalla. Because the country foreign policy principles
promote peace and cooperation with other nations kana jechuudha. Kana ibsanii sanaafuu foreign policy gartee nagaa fi walitti dhufeenya hojjechuudha waan nation yookaan lammiilee waan babal'isaniif kanaaf haalaan gaariidha jechuudha. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.